har'arra taa'ee na yaadadha. Waggaan koo 83 duuchus sammuun koo taatee guyyaa sanaa akka daawwitiitti natti agarsiisa. Yeroon isaa bara 1987 Arsenaal yoo nu faana morkii eegaluun taphoota 22 walitti aansee taphate hundumarrattuu hin mo'atamne. Hanga Deevid Rookastil kaardii diimaadhaan dirree keessaa gaggeeffamuttis Arsenaalonni nu dursaa turani. Ta'us garuu daqiiqaa dabalataa booda Arsenaal mo'annee mala hin mo'atamuu isaa saddaan kunneen. Sana booda egaa gammasaanummaan keenyaa fi Arsenaal tokko jedhee jalqabeen yaada Sir Alex Fergusoniin dorgommiin waancaa FA kun warra VAR jibbaniif gammachuu guddaadha. Sababiin isaa morkii waancaa FA marsaa sadaffaa fi arfaffaa irratti VARitti waan itti dhimma hin baaneef. Kanaaf morkii Arsenaalii fi Manchester United kan addaan baasuudhaaf abbaan murtii Andrew Maadileetu filatame. Namni kun bakka ofii argees bakka ofii hin argines kan VAR argaa fi ture hundaa argee ni murteessa jechuudha. Inni kooftanii fi Karingi Taayilar ammoo abbootii murtii sarara qarqaraa yoo ta'an, abbaan murtii arfaffaa ammoo Mikel Salisbury'dha. Andrew Maadileen taphoota Manchester United abbaa seeraa ta'uudhaan tajaajile 11 keessaa 8 mo'atee 3 immoo mo'atameera. Shaampiyoonni waancaa FA Manchester United bara darbee Teenaagiin durfame istaadiyoomii guddicha biyyattii Wembley irratti Manchester City yoo mo'ate shaampiyoonii ta'uun abbaa seeraa kan ture Andrew Maadileedha. Sumatu falmii hamaa Arsenaalii fi United addaan ittisuudhaaf filatame kanadha. Taphoota 3 dursummaa Andrew Maadileeniin United mo'atame keessaa dorgommiin Liverpool bara darbee goolii 7-0 fi Brighton immoo goolii 4-0 United mo'atee isaan goolii hedduun dabalamanidha. Arsenaal immoo leenjisaa kanaan durfame taphoota 5 taphate keessaa 3 mo'ateera. Kilaboonni kunneen lameen yeroo 27ffaaf waancaa kanarratti abboomanii hambaa isaanii iddoo waancaan itti kuufamutti galfataniiru. Arsenaal yeroo 14 waancaa FA yoo injifatu, United immoo yeroo 13 walitti da'amanii immoo yeroo 27ffaaf waancaa kana kilaboota kana lamaantu fudhate. Waancaa fudhatanii seenaa qalama diimaan galmeeffachuu qofa osoo hin taane waggoota 153 morkii waancaa kana akkaan miidhagsaniiru. Amma waan tafeef hafu yoo jiraate galmee seenaa injifannoo walirraa qooddachuu yookaan ammoo walirraa fagaachuu qofaadha. Galaa seenaa kilaboonni lamaanuu galeessan boodatti deebinee yoo ilaallu Arsenaal waancaa tokkoon ni caala. Arsenaal erga bara 2003 fi 4tti injisaa waancaa Premier League England argee ergasii ala eegaa jira. Manchester United yoo ta'es waggoonni hedduu lakkaa'amaniiru. Guyyoota 39 dura Premier League Englandiin Arsenaal goolii 2-0 United mo'achuun isaanii yaadatama. Mo'annaan sun ammoo yeroo 3 kilabii walitti aansee dirree irratti United mo'atee isa taasisee ture. Morkii kanaanis Arsenaal seexanoota diddiimoo irra kanaan yoo ta'e yeroo arfaffaadhaaf walitti aansee dirree irratti United mo'achuun seenaa biraa galmeeffata. Taphni kun tapha deebii waan hin qabneef wal mo'achuun dirqamaadha. Daqiiqaa 30tu dabalama. Kana darbinaan immoo rukuttaa adabbiidhumaa yookaan peenaaliitiitiin addaan ba'u. Jalqabbiin isaa kan hin miidhagne Ruben Amorim mo'atanis yookaan ammoo qixa ba'anis morkii fi tooftaan isaan taphoota gurguddoo mo'achuudhaaf fayyadaman hawwataadha. Kan ammoo City fi Liverpool irratti akkaan agarsiisaniiru. Amorim dorgommiiwwan Premier League England 9 keessaa 2 qofaa mo'achuun isaanii qeeqaa fi komii guddaadhaaf isaan saaxilullee geeyyiin kubbaa miilaa addunyaa isaanii fi tooftaa isaanii caalaa ba'umsa taphattoota isaanii qeequu filataniiru. Kamisaa ta'uu kam Amorim taphoota 5 darban osoo hin mo'atiin imalanis morkiin Liverpool waliin taasisan garuu morkii ajaa'ibaa fi leenjisaa abdii qabeessa Premier League England isaan taasiseera. Garuu immoo iddoo ittisa isaanii jabeeffachuun furmaata falmii boruuti. Leenjisaan goggogaan yaada isaa qofa keessummeessuun akka malee qeeqamu Mikel Arteetaan baruma baraan leenjisaa waancaa fakkaachuu malee waancaa fudhachuun hawwii ta'ee hafeera. Arsenaal leenjisuu eegalee waancaa FA Cup fi Community Shield qofaa kan injifate Arteetaan Arsenaal seenaa olaantummaa guddaa
waancaa FA irratti qabu tiksuudhaaf jecha dhagaan nuti hin garagalchine hin jiraatu jedheera. Isaayyuu immoo masaanuu keenya itti aansee yeroo 13f shaampiyoonii ta'ee Manchester United faana marsaa sadaffaa taphachuun daran humna qabnu hunda akka fayyadamnuuf nu dirqisiisaa jedhe. Kabaja kilaboonni kunneen walii fi waancaa kanaaf qabaniif jecha hawwataa taasifne deeggartoota keenya ni bohaarsinaan yaada Mikel Artetaatiin. Addummaa fi ga'umsa ajaa'ibaa qabaachuu murtii isaan Liverpool faana taasisan irratti agarreerra kan jedhu Artetaan dhugumaan isaan kan durii caalaa tapha kanarratti nu morkatu jedheera. Haala ulfaataa keessa jiraachuu keenyarraa kaanee taphaa gara taphaatti fooyya'aa jirra. Ta'us garuu iddoo seexanoota diddiimoof malurra jiru. Tapha kanaaf yeroo arganne shaakala gaarii taasifneerra. Kanaaf kilabii jabaa tooftaa deeggartoonnii fi masaanuuwwan keenya ilaaluudhaaf fedhan taanee mo'achuu qabnaan ammoo yaada Ruben Amorim. Taphoota akkanaa mo'achuun keenya mogolee keenya jabeessee guddummaa fi seenaa waancaa kana faana qabnu ni mirkaneessaan yaada Ruben Amorim. Bara odeeffannoo taphattoota morkii kanaaf qophaa'anitti yoo ceenammoo kilaboonni lamaanuu hidhama adda ta'e kan isaan mudate hin qabanin. Gama Arsenaaliin Ethan Nwaneri, Bukayo Saka, Ben White, Ekihiro Tomiyaasuun miidhama qabu. Kanaaf qindoominni hamaan hiddasaa kan gadi fageeffate kan Martin Odegaard fi Bukayo Saka tapha kanarratti hin eegamu. Murtiin Liverpool irraa dhukkubaan kan hafe Marcus Rashford ijjisaa ala ilaaluu isaatiin waan filannoo Amorim keessa galu mitiin. Ta'us garuu Amorim hanga tokko fedhii Rashford bitachuu kan qabu Arsenaal garaa raasuudhaaf Rashforditti dhimma ba'uu ni danda'ama jedhamee ni eegama. Tooftaa Amoriif kan ta'uu didee Rashford AC Milaanii fi Barcelonaa biratti barbaadamummaan isaa jabaachaa dhufeera. Mason Mount, Luke Shaw fi Victor Lindelof murtii Arsenaal kanaan miidhamaan ala ta'aniiru. Amorim tapha kanarratti bakka Onana, Alitar Binder fayyadamuu akka danda'anis akeekaniiru. Tooftaa 3-4-2-1 fayyadamuudhaan kan beekaman Ruben Amorim torbaan darbe kan Liverpool ittiin muddaniin Arsenaalis qoruudhaaf qophaa'aniiru. Sararri gidduu akka cancalaa walidhee walitti hidhame kan Manuel Ugarte, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo fi Amad Diallo hawwiidhaan eegamaa jira. Kamanaan ammoo Martin Odegaard, Thomas Partey fi Declan Rice tu jira. Kilaboonni buleeyyiin seenaa bulee qaban kunneen murtii waancaa FA irratti Liverpool fi Everton ittaansee yeroo baay'ee walitti dhufuudhaan sadarkaa lammaffaarra jiru. Dorgommii waancaa FA'tiin Liverpool fi Everton yeroo 19 waliin morkataniiru. Arsenaal fi United ammoo yeroo 16ffaa fi inni kun immoo yeroo 17ffaa ta'uu isaati. Murtii yeroo 16 kanaan United yeroo 8 mo'achuudhaan olaantummaa qaba. Arsenaal immoo yeroo 6 mo'ate. Murtii waancaa FA arfan darban Arsenaal faana taasise keessaa United 3 mo'achuun isaa ni yaadatama.